Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutu taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo siniif haa baay'atu jecha akkasumas waaqayyoo kan dukkana keessaa dukkana sodaachisaa keessaa nu baasee ifa nu agarsiisee waaqa uumaa keenya galanni isaa galanni ulfinni isaa badinee akkasuma sillaasee galanni isaa badinee akkasumas ayyaana fi hoggaadhaan lakkaa'amanii oolan guyyaa sanbataa kanaan baga siningee hamiin baga hunda keenya nuti guyyaa gidaamee kana teen hunduma keenyayyuu waaqayyo baga siningee hamiin sinin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo akka nagaan nu oolchee nama boonu jechisiisus waaqayyo tokkicha keessa hundi keenya kan harkaa qabnu waaqayyo tokkicha bichaadha. Waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u sinin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo obboleettii keenya kan Dubaay keessatti hojjettu maatii isaanii ishii wajjiniin warra bira keessa wajjin Saudi Arabiyaa deemtee makiinaan adagaa makiinatiin lubbuun ishii boqotee jedhanii garuu micoomtuun Arsii Asallaati jedhanii namni tokko nus Arsii Asallaati Arsii Asallaa haa ta'u malee ebelu jennee ol beekuu dhabuu dandeenya. Garuu wanni godhamu hin jiru waaqayyo lubbuu ishii haa maaru maatii ishiitiifis jajjabina haa kennu kan du'e immoo lubbuu haa maaru wanni godhamu hin jiru waaqayyo kan du'e lubbuu haa maaru jenneetuma dhiisna malee wanni tokko wanni godhamu hin jiru waaqayyo immoo balaa akkanaa kanarraa nu haa oolchu balaa sodaachisaa kanarraa nu haa oolchu. Dhugaa waaqa kan biyya ofiitii ba'anii biyya ofiitti lubbuun namaa darbu kana keessa waaqayyo nu haa oolchu. Yaa Rabbi maaloo yaa waaqayyo jennee waaqayyo keenyatti galgalaa ganama haa boonyu obboleettii keenya kanas immoo waaqayyo lubbuu ishii haa maaru immoo akka biyya ambaasitti reeffi ishiin tan karaatannes immoo waaqayyo nagaan namuma gaarii wayiitti qabee waaqayyo godheetuma reeffi ishiillee biyya ishiitti galee maatiin ishiillee yoo awwaallate dhugaa qoricha jechuudha. Maaliif namni tokko biyya isaatii ba'ee biyya hambaa keessatti lubbuun isaa boqochuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Inkaan biyya hambaa keessatti dhiisatu Oromiyyuma keessattuuyyuu Finfinnee irraa Arsiitti osoo namni sun Finfinnee jiraatee maatiin isaa Arsii jiraatee inni Arsiitti lubbuun isaa boqote Finfinneetti boqote hagama ganama dhibu Finfinneedhaa gara Arsii geessuudhaaf reeffa isaa biyya Arabaa dhiisatu. Waaqayyo kanallee nu haa baraaru. Waaqayyo akka biyya keenyaa baanettis biyya hambaatti illee nu hambisinu. Nagaan biyya keenyatti deebisee nu haa galchu. Balaa makiinaa, balaa motoraa, balaa gaazii dhugaa wantoonni akkana adagaa hin taane nan du'a jettee osoo hin yaadin kan namarraa ga'u waaqayyo kana keessaa nu haa baasu. Waaqayyo akka biyya keenyaa baanetti nagaan gammachuudhaan biyya keenyatti deebisee nu haa galchu. Homaa wanni koonu hin jiru. Obboleettii keenya bibadee jenneetuma dhiisna malee wanni takka wanni nu goonu hin jiru. Obboleettii keenya waaqayyo lubbuu ishee nuuf haa maaru. Immoo maatii ishiitiif illee jajjabina ishiidhaaf haa kennu. Homaa wanni godhamu hin jiru jechuudha. Dhugaa waaqaa duraan bara namni tokko guddaa dulloomee jaarsa ta'ee yeroo du'u jechuudha. Hirri jennee boonyaa fi ture. Amma garuu daandii takka dhalattee ishee yoo dhaga'e lubbuun ishee darbee dhagaa jirra. Bara akkanaati waaqayyo immoo ga'e jedhee bara kana immoo nuuf araaramee bara nagaa bara gammachuutti waaqayyo nuuf haa deebisu. Homaa wanni goonu hin jiru. Sababa saniifuyyuu obboleettii keenya warri beektanoo jiraatanii suuraa ishii taambililii godiranan godhadha. Warri beektanoo jiraatan firri ishii yoo jiraatan ta'e warra maatii ishiiti biraan goddanyaan ishiin wajjin hojjettullee ani goddanyaa waliin hojjenna malee maatii ishii hin beeku jettee jedhanii sababa saniifiyyuu warri beektan maatii ishii biraan akka waa'ee maatii ishii biraan akka ga'an maal firmii baafachuun qoricha maatii ishiititti sinin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo obboleettii keenya waaqayyo nagaanii reeffa ishiitis biyyatti haa galchu jedhaatu kadhannaa godhaa fi sinin jechuu jaaladha. Waaqayyo sin wajjin haa ta'u obboleewwan koo balaa adagaa
kana kanarraa sinaa baraaruun waa baraaruun dhageenya nagaan akka biyya keenya waanitti immoo waaqayyo biyya keenyatti nagaan deebisee nu agartu maatii keenyatti deebisee nu agartu obboleettii keenya immoo lubbuu ishee amaaruu waaqayyo lubbuu ishee amaaruu maatii isheetiifis jajjabina haa kennuufi maatiin ishee hojjettee nu jijjiiramtee galtee jedhanii malee duutee reeffi ishee nu bira gahaa jedhaniiti nuti kan yaadanii hin taane kaafuun carraa isheetti uumamni godhamu hin jiru waaqayyo obboleettii keenya lubbuu ishee nuuf amaaruu maatii isheetiifis jajjabina haa kennuufi isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas viidiyoo kana laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Laayikiin keessan namoota baay'ee bira gahaa, sheeriin keessan namoota baay'ee bira gahaa. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii obboleettii keenya kana akka namni ishee beeku argamuuf hundi keessanuu suuraa ishee kana namoota beektan irratti sheer godhaatu haa warri ishee haa barbaadamee fi argamuuf isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti immoo turtii gaarii baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja isiniin jedha. Nagaan naa oola.